أني أتخيد بباسا خبانا باسا كمخماسا انتتينا يا تنك يعني تيسا أوليغا كاتاكا كلينسا ما في نبري في كبابسا أوليغا كاتاكا كلينسا أي أتخيد بباسا خبانا باسا كمخماسا انتتينا يا تنك يعني تيسا أوليغا كاتاكا كلينسا ما في نبري في gabaabsa akka tana jirtu sittin jirreeni narkabee qatiin irra gore ani sanga qobareen gara muree nan dabarsiin sobaan tiyya hiree sirraa baree tuma sirra baree waa waliin nuu nafne wal dabar sirraa baree tuma sirra baree waa waliin nuu nafne wal dabaree jetti walaloon sirbaa. Akam jiritan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya Forex Entertainment irraa isiniif dhiyaatu qophii keenya qophii qara jaalalaati. Qophiin qara jaalalaa gaa akkuma beekamu xalayaalee isin ergitan kan ittiin deebine qilleensa irra ittiin oolchinuudha. Xalayaalee jaalalaa namoota jaalatan akkasuma namoota jireenya ifee keessatti bakka guddaa qaban yookaan qabaachaa turan yookaan immoo akkasuma fuuldura hawwii irraa qaban xalayaa gara Forex Entertainmentiin kan ittiin dhiyeeffataniidha. Nuti ammoo xalayaa ta'e fuunee kabajaa fi jaalalaan bakka isin barbaadan san fuunee kan itti isinii geessinu arrahoo maal qabannee dhufe. Arraka akkuma wallee maliikatiin eegalletti jaalallee lamaan waan ajaa'iba immoo ilmi namaa kun keessattuu waan sobaa hojii wal qabatu nama hunda emotionaalis godha adda ka godhu immoo sobaa wajjinuu deemtee bareedinaan irrattis daldalattee akka nu jetti gaasoo isaa keessatti deebitee ammas jireenya ishee osuma oofachaa jirtu inni kun jaalalaan hangamaa waliin ishii eeggachuu hawwiin eeggachuu dhuma isaa osoo hin beeynetti waan ajaa'ibaati jaalalti gowwaa nama gooti waan jiru sun. Akkati yeroo takka namni jaalalaan addaan bee haalli namoonni keessattuu jaalalli yeroo addaan fagaatan namni iyyarraa fagaatee onnarraa illee ni fagaataa jijjiiramu tokkotu jira. Yeroo takka namni jaalalu bareedu duraan osoo jijjiiraniiti sababa lookeeshinii jijjiiramee jecha jaalalti sun yeroo itti jijjiiramtuutu jira. Waan akkanaa namni tokko immoo bakkillee yoo fagaattee qaama addaan fagaatanis onneen osoo addaan hin fagaatin waggoota hedduu eeganii kan walitti dhufan jiran. Xalayaan irraan tana nu bira geesse immoo namoonni lama kan wal jaalatan gaa sababa biyyarraa ishii gaggeessee biyya arabaa dalagaa akkuma deemtan gaafa biyya san dheeyxu immoo akka itti jijjiiramtee fi gaafa deebuu ishillee dhohitite akka jiraachaa turteedha kan sanirraa adda kan godhu ammas waan namni keenya keessattuu akka dubartiitti baay'inaan nama hedduu bira ga'u dubartiin haalaan bareeddi jedhanii bareedina fi gizee irratti mirkaneessitee itti fudhatte namni akka bareeduuf itti himuun akkuma jirutti tahee bareedinni ishee sun daldala jechuun qarshii baastee gurguruu miti gaa annan bareedettee kaan bareedinaan sossobuuni daldala akkuma inni jedhe wanti suni harta kallee nama geessu dhumti jijjiirtooti maaltu maal jaama ta'e dubartiin gaafa bareedina ishee irratti beeyte fi ilmi dhiiraa maallaqa qabaachuu isaa gaafa beekee jaalalaaf hin ta'uu jaala. Akkana. Yaa ishiin isin bareede jetti nama itti dhufu hunda waan isheen madaallee seeti. Dhiirrinis gaafa maallaqa isaatiin jaalala bituu akka danda'u dubartii fedhe fiduu akka danda'uu fi maallaqa qabaachuu isaa gaafa fitti amane nama tokko wajjin jiraachuu hin danda'u. Jireenyi isaanii ni bada jechuudha. Kanaafuu jaalala maallee ni bitu. Bareedinnis namni tokko bareedaadhaa fi miti waliin jiraatu kan waan bareedifamas nama tokko yookaan namni tokkicha kun nama daalu waan jaaniidhaan hanga fedhe namni tokko bareede nama tokko wajjin jiraatu. Dhumarratti immoo bareedinni kun ammas ni bada ni dhabama. Guyyaan irraa boruun ta'u maal guyyaa bareedina jechuun ijaarsa seeraan alaa kan yeroodhaaf ijaarameetuma diigamu yeroo barbaadametti fakkeenyaaf seeraan alaa manni ijaarame tokko ni ta'a guyyaa eeggata gaafa pilaan itti dhufe ni diigama hin beekamu boruu fakkeenyaaf intalti bareeduun tokko boruu fuula ishee kanarra waan butuu danda'a fuulli isheen ittiin boontu kun batuu danda'a misheeppii bareedaa qabu boruu rakkoo wayii takka uumamtee yookaan dhaltee yookaan qaamaa miidhamuu dandeetti namni jijjiiramuu danda'a walumaa galatti jaalalaa fi bareedina ta'ee qabeenyaa fi kun osoo wal madaaluu baate hedduu bareeda. Wanni guddaan jireenya keessatti nama akkamtu naa ta'a nama akkam jireenya keenya waliin jiraachuu danda'a jaalala naa kanneen jaalala isaa kanneen kabajaa waliin jireenya keenya kan dura
jiraachuu dandeenya waan jirurratti yoo fakkeenyaaf namni tokko namni wal jaalatee dhaaf waliin jiraatu osoo wal dhabullee taate wanni irratti wal dhaban waa'ee jireenya isaanii irratti osoo ta'e waliin jiraachuu nama kanaa wajjin jiraachuu hin danda'u fuuldura jireenya kiyyeessaa wajjin adeemuu hin danda'u namni tokko kabajaa naan qabu faamilii xiyyaa wajjin or nama nan jaaladhu waliin akka waliin jiraadhee jireenya kiyyee fooyyeffadhee waliin ilmaan godhanne qabeenya waliin horannu waliin hin dandeenyu jee sadarkaa kanatti yoo madaalame jaalatan addaan murame malee sababa ani sarran bareedaa sarran qabeenya qabaa or sarran biyya bareedduu dhaqee waan jaamuun jaalallee addaan muramuuf namichi arraan tanaa kun arraa jira boruu eessa akka jiru hin beekamu. Allah walam rabbi beeka. Yaa qabeenyinis bakka kaleessaan taa'u kun gabbu'ee. Kun ol kaa. Yaa qabaatan dhabuu danda'a dhabaan immoo qabaachuu danda'a bareedinni immoo baduu danda'a. So kanaafuu amma fa'aa dabana bareedinni maal qaamte immoo kana abbaan fedhe sarjarii godhatee akka ajaa'ibaa. Akka ajaa'ibatti sababa zamana namni nu dhaluu danda'u deebi'ee akka keenyaatti hedeemuutu jiru kana keessatti uumaa rabbi ittiin kanneen namatti boonuun waan gaarii mitisi bakka takkas hin geessu maybe bubbulee galuufi danda'a namoota ilaalcha kanaa qaban hundaafuu. Kan kaafnee fi irraan tanaa maamilli keenya nu erga irratti wantoota kanaa wal qabatan waan kaateef fakkeenyaaf namni biyya waliin jiraachaa ture gaafa qabeenya hin qabne sanuu jaalalaa waliin jiraachaa ture. Eega biyyarraa bahan immoo qabeenya biyya sana fakkeenyaaf namni bara biyyaa bee dalagatu qofa osoo hin ta'in waan biraatiin illee biyya deebi'uu ni jirti. Beekama. Miidhamee qaama miidhamee kufee meeqaatamtu lafa deegaa. Kun sammuu dhabee kun dhukkubsatee wantoota garaagaraa. Keessattuu biyya Arabaa keessatti biyyootuma Arabaa kamuu keessatti carraan kan gee baqaati yeroo hundaa'u sodaa jechuun sammuun tante sodaadhaan jiraatti bakkuma feete biyyuma Arabaa jaame bakkuma feete keessatti meeqaatamtu qubni irraa citee dhiiras ta'ee dhala meeqaatamtu kufee caccabee meeqaatamtu waan adda addaatiif saaxilamee dhukkubsataa ta'ee gala fayyumti ijoolleen xixiqqoon biyyaa baatee. Ammas nama gaafa ati waa qabdu si filate gaafa ati bareeddee bifa baafte si filate daran namni jaalala dhugaatii qabu nama gaafa ati daaraa taate jireenya akkasii san jiraatu san gaafa ati jasbaa jireenya san keessatti jaalachaa ture santu bakka guddallee si qabaa jireenya kee fuulduraa keessatti illee fayyaduu danda'a jireenya nurraa jijjiiramee jettanii biyya jijjiiradhee jettanii qabeenya argadhee jettanii jaalala keessan akka diinee gara numaanu dhaamuu barbaanna xalayaan gaharraan tanaa maamillee keenya nu ergee magaalaa Gincirraa akka itti aanuu kanatti isin hin geenyeeti walitti deemina. Jaalala laga nan ceesifne si waliin eegaleetiin bishaan na nyaate lafti abdatan sanyii nyaataa namni abdatan waadaa nyaataa jaa Oromoon waa'ee kee dubbachuun nan dhiise yoon hin jee sammuu koo nan dirqisiisa kanatti narratti raawwatte yoomillee keessa kootiin badu godaanni sammuu kiyyaa kan dhiibaan taaneen suphame waraansa dhiigan buufne waraantuu hin agartu arraba kee sobduu saniin akka duumessa lafa gannaa na golgite. Anaafeeti haalli nu mijjatus nu mijjachuu baatus wanni takka addaan nun baasu. Naan jechaa turte. Nuti daawwitii waliiti kan miidhaginaa fi fokkina keenyas keessatti wallaalluudha. Ani teetii atis xiyya gochoo jaalalaa onnee tiyya keessatti ijaarrattee jirta. Onnee tiyya keessaa bara jireenya kee guutuu jiraatta. Wanni takka illee sirraa addaan nan baastu. Naan jechaa turte. Siifantoo gaafa ati gara Dubaay imaltuu boo'ichaa fi gadda guyyaa du'aa caaluun walitti maraannee dhimimmaaniin fuula keenya dhiqaa nagaa walitti dhaammannee addaan baane. Edaa ati jaalala sobaa na waliin jiraachaa turte. Dhugaa rabbii anaa fi ati addaan baane jee guyyaa tokkoof illee yaadeen beeku waa'ee keetiif bara jireenya koo guutuu nan gadda sababa keetirraa kan kee dubartiin marti si fakkaataniiti natti mul'atan ati garuu nama miidhagina keetiin akka shaqaxaa gabaarra naannoytee of daldaltuudha siifanee gatiin kee meequma laata maal ati namni safuu waaqaan beeyne Oromoon safuu qaba waan dubbates waadaa isaanii eega. Nama imaanaa nyaatee dhoysu garuu ani suman arge akka qilleensa muka raasuu kallattii afranitti raafamta. Waa'ee keetiif jechan dhaba maalan godha yoo fiige siin jaan ni fiida murannoon qabu keessi kee. Ati lafa kanarra umrii hangam jiraatta maaluma amala saree maraattee kana dhiiftee nama tokko walii yoo jiraatte waaquma uumaa kee isa si uume sodaadhu ati dhala namaatti maaliif taphatta guyyaa tokko waaqni hojii kee si gaafata waaqaaf salphaadha. Garuu kan na gubu keessaa inni tokko ani bilbila keetti irratti bilbilaan nama biraatti kennitee waan barbaadde naan jee amma immoo gara biyyatti deebitee dhiira biraa qabattee dhokattee teessa haa ta'u malee ati na dhokattus garaan jaalalaa taa'ee fi ka'ii na wallaalchisee jennaan bilbila kee boolla meeqa seeneen argadde isa booda sii bilbilee sagalee kee isa duriisan dhageenyaan nan nahee
miilli koo naaf dhaabbachuu dideetiin ofirra gadi taa'e. Qaamonni miiraa koo na hollatan dhahannaa onnee kootii daran dabalee hafuura na dhorke. Ergan sii bilbilee boodas sa'aatii tokkoof eenyummaa kootii wallaale nan boo'e. Hiriyoota koo warra si beekanii fi kan na beekanitti hin bilbile. Amanuu dadhabnaan tasgabbaa'inaan jaan garuu tasgabbaa'uu hin dandeenye. Dhagaa samitti ol darbameetu samii keessatti hafe balleessaa koo malee nagantee na dagatte. Seenaa nama hin irraanfatamneeti irraanfatte. Waa'ee kootiif nan gadda qalbii kootu na cabee jira. Hir'ina qalbii kootiifis kabaja dhabeera. Jaalala laga nan ceesifnes waliin eegaleetiin bishaan na nyaate. Daa'imummaa kootiin si jaaladhe mar'imaan koo na bobeessitee jirta. Garaan jaalalaa ciiseen bulu na rakkisaa jira. Mee qalbii kee jijjiirradhuutii arrallee sin barbaada. Qarshiinni dhumaa jaalalli dhugaa garuu cirracha laga Abbayyaati. Osoon si jaaladhu akkan si jaaladhu osoo beeytu naan gargar bahu maaliif filatte? Maaloo ani siif gubadheetiin jiraati dafii gara koonaaf deebii har'aaf xumureera. Jaalallee kee kan ture Abdiisaa Abarraa magaalaa Gincirraa. Jaalallee too tan Finfinnee keessatti dhokattee jiraattu siifan dabaleetiif. Ani garuu arrallee sin jaaladhaa nagaatti giiftii too. Egaa akkuma ammaan tanaa xalaarraa agartan kanatti barreeffama nu ergame dubbisnee isin biraan geenya kanatti as keessatti egaa jechoota hedduu fayyadame namni kun fayyadamni isaa caalaa hanga ammaatti illee jechoota ulfaataa itti qulluu dadhabu isaa deebi'ee sagalee isaa ishiidhaa deebi'ee gizee dhaga'utti haareetti ammas duuba deebi'ee akka nama normaalii yeroo jalqaba waliin dhufanii ta'uu isaati ibse as keessatti maybe nuti shamarran kun hedduu garaa jabaan nabaa jiru hedduu asumaanuu warra shamarranii akka dubbachuuf yoo aaranillee haalan garaa jabaan shamarran nuti akka achi gargalla yes as deebuun isaanii hin beekne gaa nuti amma xalayaan tun gama takkaati maybe isiinis yoo xalayaan ishee bira jirtu beeknu garuu hanga amma garreetti waan ammoo hundarra kanaa yaabsitanii waan dila kanaa akka xalayaa kana keessatti ibsetti inni miidhamaadha. Hagara isaa akkuma ati jettee agarre garuu miidhama isaa kanaan waan ishiin irratti goote kanaan ifin nama biraatti wajjin jiraachuullee akka quba qabuudha hangam takka akka qulqulleeffate hin beekne garuu akka xalayaa keessa barreessite akkati kana hunda bira dabre ammallee akka jaalatu ibsaa fi deebi'ee goochuu jaan. Jaalalti dhugaa sadarkaa kanatti osoo akkuma waan fedhallee irratti wanti godhanii garaa akka irraa murachuu hin dandeenyedha xalayaa kanarraa kan hubanne. Gara biraatiin ammoo maamilli keenya Abdiisaan gaa abdii osoo muratin hanga ammaa deemuun kee dhugumatti waan hedduu dinqisiifatamuudha. Siifan ammoo xalayaa kana akka dhageesse deebisaa akka kanatti shakkii takka illee hin qabnu deebisaa yoo kallattiin isaa deebisuu kan hin dandeenye taate gara forex entertainmentiin xalayaa ta'e nu ergitee akka Abdiisaa biraan geessu shakkii takka illee hin qabnu yoo asirratti hin tahin illee kallattiidhaan ergaa isaa kana fudhattee jaalala yoo wal jaalatan taate akka walitti deebi'an yoo ammoo walitti illee namni deebi'uu baate walammeessuun gaarii miti haruma nagaatiin addaan bahu. Yaa sababa himtee fi akka inni irraa cituu danda'u normaalii yoo gaa nama birallee jaalattee jaalala keessallee kan inni nu himee jira akka nama hojii hariiroo nama hojii jirtu nama hojii jiraachuu qoftiin gahaa miti yoo abbicha sana irraa dhaga'initti namni namas walli sun burjaajessanii tasgabbaa'eetis namni jiraachuu akka hin dandeenye namni hundinuu ni beeka soo jala murtee akka jaalallee biraa qabattee yookaan immoo namni ishii wajji jirtu kun jireenya ishiitii akka filattee itti yoo himte maybe namni kun ni tasgabbaa'a irraa isi murata jeeti yaadaan gara biraatiin ammoo xalayaan kun tagara isaa qofa dubbifne lakkii dhugaan jirtu tanaa miti wanni jiru kana waan jiru yoo addaan nu baasuu barbaadde yeroo mara ulaan teenya banaadha lakkoofsa adii jalatti mul'atu kana irratti xalayaa ta'e nu barreessuu dandeessaa jenna. Egaa isinis daawwattoonni keenya kan forex entertainment xalayaa jaalalaa wal qabattu ergaa nama jaalattan faamiliis ta'ee namoota jireenya keessan keessatti bakka guddaa qabu qabaachaa ture fuuldura immoo argachuuf hawwitanis haa ta'u seenaa jireenya keessanii wal qabatu kan jaalaleef keessaa qabu qaamaanis dhuftanii hirmaachuu dandeessanii akkasumas sagaleedhaan nu erguu dandeessanii gara biraatiin ammoo barreeffamaan bareedaadhaan nu barreessuu dandeessanii hin jenna nu biraan ga'uuf ammoo lakkoofsa armaan gaditti mul'atu kana fayyadamaa hin jenna. Talagaa sagantaan keenya qara jaalalaa irraan tanaa kana fakkaata hanga sagantaalee hafanii walitti deebinutti nagaan nu tura.